fayyadu. Dokter, rabbumti si haa eebbisu dhugaa. Dokterummaa keetiin ture. Yeroo xiqqurratti kaa'atti kana keessa fattashte waan ilbiis filtiroon ati jirte suni. Maani filtiroo immoo? Laadaatariitti jirte suni. Teestaa xaxaradinatti laatte suni amma akka gaariitti na dhagaa adaamsu. Isa ijoolleen jettuun dhagaa. Maanni teessaataan filtiroon maaloo maani? Haala addaamuutu akka naan jedhamni. Maal jedhe? Filtiroon keessa sirriitti jiramedha. Laadaatarii sirriitti sini hojjetan laadaatariin kunoo intinaa fincaan qaba lafa fincaan qabatanii naan jedhe. Kalee kuduraalitti kana filtiroo dhaanaan jedhe isa tufta fedhu honne. Isa paawuzaa ija sirriitti ardanii naan jedhe isa addaamuun natti maa. Garaajii makiina galtanii moo hospitaala galtanii isin? Jedhamu addaamuun akka jedhama naan jedhe. Filtiroon naan itti waan takka. Maali yeree? Kun garaajii makiinaatti ishii. Fadhu bakka samoo anu gote tuma wajjin dhugaa rabbi doktere rabbirummaa keessa modiisa fagoo dhaabbatee nama gote waraanee na maali laphee yeroo sinna rooftan na hin gadhu aarree si yaadu kubu maal fa'e ani modaarii irratti wal lolleen jedhayyuu Akka biramu. baay'ee gaariidha rabbi si haa eebbisu jechuun afaan dhufee. Kottan ma fayyadu. Kottan ma fayyadu.